sabboontu gawaansi gaafadhan. Eshi. Yoom du'uudhaaf sagantaa qabdaati. Yoom akkan du'uun beeku rabbitu beeka ustaaz. Kana waan si kaaseeftu jira. Ayyee. Ati hadhaa wajjin teenyee taphataa jira nuti. Yaa. Islaamummaan raayis waan argites qabda, waan hubattes qabda, waan sii gales qabda. Dhugaadha. Hadha rabbi sittiin fedhinii yoo akkamma jirtu kanatti utuu islaamummaa sin qabatin tartiibaan karaa islaamaan dhufin akkanumatti akkamma jirtu kana dhiifte yoo deemte boru rabbi duratti waan ittiin kaatee rabbiif ragaa baatuun qabdu waan qabrii keessatti deebisaa ittiin deebiftuun qabdu maaliif jennaan shahaadaa rabbiin qabanne gatii ta'edha jennaan. Yaa. Hadha galgala immoo ciiseenan ka'aa dhibbaraa dhibbatti abdii qabdaa? Wanna tokkoon beeku amma kanayyuu tosi faana haasa'uu danda'a. Utuunaa wajjin haasoftuu du'uu dandeessa. Kana jennaan wantin siin jedhu waan dubbii jannataa fi ibiddaa jechuun immoo dubbii jiruu fi du'aarra ulfaataadha beeki. Maali jennaan jiruun achi sun jiruu bara baraati jiruu waaraadha. Dhugaadha. Cabnachiis caba sana booda fayyuun hin jirre okkoluun hin jiru beeki fayyuu miti okkoluun hin jiru caba sana booda okkoluun dandeessu macarrashaa fayyuu dhiisi. Yaa. Kanaaf waan kana lafarraa harkiftee sa'aatii dheeraa fudhattee utuu kana jettu waan guyyaa keessa dhufuun beekan nama tokko jira maqaa isaa Aashaa jedhama. Aashaan kuni walaleessaa Arabaa beekamaadha. Nama jabaa namichi kun. Walaloo Nabi Muhammadiif han baasa jedhee walaloo dheeraa baasee Nabi Muhammadiin faarsee utuu Nabi Muhammadiin dhaqeetan islaamummaa qeebala jedhee deemuu Qureeshotaan walitti dhufan karaa irratti. Qureeshonni maal jedhaniini? Zamana sana walaleessaa hordofu watiitee namni hedduu walaleessaa jaallata gaafa sana walaloo kana kabaja qaba. Namichi walaleessaan cimaan kun Aashal Kabiir jedhama. Aashal Kabiir kun yoo ka'ee dhaqee Nabi Muhammadiin qeebalee walaloo isaa kanaan Nabi Muhammadiin faarsa ta'e Araba guutuu dhabaa jirra. Birmadhaa jedhanii birmachuu nama waammatanii gaala 100 kennanii gaala kana fudhuutii galee waggaa dhufu islaamoof ta'a jedhanii waggaa kana dabarsi. Maaliif Nabi Muhammadiin walaluudhaa deemaa jiru jarri Arabaa kun jecha. Waggaa dhufu islaamoof ta'a galii jedhaniini. Walaloo baase kana walaleessaatuma iyyii gaala eega arganneeti kan Muhammadis inshaallah waggaa dhufutti hin qabaa jedheetuma gale inni kara biyyaa. Walaloo isaa utuu walaleessuu deeme gaala sana fudhatee deeme. Warri isaa waliin jiru walaloo sana jalaa qabatanii gaafa waggaa sanatti inni dhufuu karoorfatee jedhu jidduu lamaan kanatti du'e jechaa inni hin du'e. Rasuula Rabbii bira dhufanii yaa Rasuula Rabbii Aashaan utuu si biratti deemuu namni isa deebise. Gaafa namni isa deebise kan ammoo walaloo akkanaa jedhee isin faarse nabiyyii waan boru dhufullee rabbi isatti himu nabiyyii hayyuun isaa olitti nafin nabiyyii qulqulluu takkaa sobeen beekne jedhee hedduu faarse beeki. Jecha ajaa'ibaa rabbiirraa fide waan inni rabbiirraa fide kana namni irraan qeebalinii guyyaa boruu harka duwwaa dhaqee jedhe immoo salphinni isaa salphina guddaadha akka jedhe rabbi dura dhaabbatee deebisaa deebisuun qabuu jedhee walaleesse beekinni sida walaloo isaa keessatti. Akkana jedhee walaleesse akkam jettaa jennaan kaada ayyanjuu walammaa jedhe sallallahu alayhi wa sallam. Najaa ba'uudhaa dhihaateeyyi fiixeerra ga'ee erguma nagaa ba'uudhaa ka'ee sababii gaalota sanaatti nagaa ba'uudhaa ka'e sana dhabee galee sanaan rabbi biratti gaafatamaa jedhe. Atamma xaafiirra jiraachuun kan kee kun hin baasu rabbi birattis. Wanni siin ifiyyoo jiraate islaamummaarraa. Wanni siin galiyyoo jiraate. Wanni siin fudhatamiyyoo jiraate. An obboleessi kan kee kunuus biran jira. Gaafadhu waan barbaadde akka barbaadetti gaafadhu siifan deebisaan waan hin danda'u. Kan hin dandeenye immoo hin beekuun siin jedha. Sittiin sobu gaafasis. Waan loojikaan waan amantii kitaabaan akkasitti deebisaa deema. Yoo immoo utuu wanni kun sii galee jiruu dhiiftee hadha galgala ciiftee bakka ciifte taftee boru anis ragaan sirratti ba'a. Namni kun hundi bakka silaa hadha ragaa sii baanu ragaa sirratti ba'uudhaaf jira rakkoon. Maalii jennaan hubattee takka. Namni ajaan barii maal seeti sabboontu namni ajaan nama waa hubatee kee dabse miti. Sirriidha. Nama wallaalee dhiiserra bar nama waa hubatee kee beekaa hubannaa sana dabsetu iyyii ajaadha beeki rabbi birattis. Kanaa jennaani atamma wantiin siin jedhu yoo islaamummaarraa qulqulleeffattee waa hunda xumurtee jiraatte. Shahaadaa utuu qabatteetii gaariidha. Sumaaf irra gaarii shahaadaa qabachuun. Waliigallee maayikii nama hundaa cufaa
Maayikii nama hundaa cufaa baarakallahu fiikum. Ustaaz nan dhagaa jira sin dhagaeffachaan jira. Yaada bareedaa naa kaastanii ani asuma garee shaadaa eddan hordofuu jalqabee tureera. Islaamummaa irraa gaaffii ani qabu tokko iyyuu hin jiru. Waan naan galles immoo gaafachaan ture. Barachaalleen ture. Wanti islaamummaa irraa gaaffii natti ta'ee shaadaa qabachuu na dhorke hin jiru. Garuu shaadaa qabachuudhaafis immoo of shakkiin qaba osoo hin taane dhugaan amantii kam keessa akka jiru adda baafadheeraas hubadheeraas. Haa ta'u iyyuu malee maatiin kiyyaa akkan isaan hordofan amantii biraadha. Garuu utoo shaadaan qabatin yoon shaadaa qabadhee fakkeenyaaf erga shaadaa qabadheen booddee maatiin kiyya akkanani gara amantii islaamummaatti dhufe yoo dhaga'anii tarii amantii kana keessatti illee naannoo jeequu danda'u waan jedhamuu fi dhugaan hubadhee kanarraa waan naa gale kanarraa macaafa qulqulluudhumarraa dubbiseefiyyuu amantiin islaamummaa amantii qajeelaa fi amantii rabbiin jaallatee ilmaan namootaatiif kenne akka ta'e dursee otoon ofii kiyyaaf shaadaan qabatin maatiillee hubachiisee dhugaan an hubadhe kanarraallee qoodee fi isaanillee akka hubataniif maatii hubachiisuu barbaadeenii yoo haa ta'u ishi jedhanii waan anan hubachiisu kanatti amananii akkasumallee ishi jedhanii waan hin galleefillee garee kanaas dhufanii akkasumallee ustaazota keessanillee dubbisiisee itti amanamummaadhaan yoo ishi jedhanii dhufanii hin dhufne immoo ta'e immoo fedha hin qaban ta'e immoo ana dirqamni narra jiru tokko waan an hubadhe sanarraa isaan hubachiisuudha. Isaan immoo fedha hin qabanii lakkii hin barbaadu hin fedhu amantii kana yoo naan jedhaniiru ta'e immoo ani kallattumaan gara amantii islaamummaa dhufee shaadaa kiyya qabadhee jeequmsa tokko malee amantii kiyya itti fufuu barbaada isa jedhudha. Dursee maatii kiyyallee hubachiisuu qaba. Isa jedhamu fedha hagaarraa kanan ture malee waan biraaf yookiin immoo amantii islaamummaa irraa shakkii qabadhee gaafii qabadhee miti shaadaa qabachuu dhiisuun kun. Waan si gaafadha. Ayyee. Rabbi umrii khayrii qabu umrii barakaa qabu si haa jiraachisu. Amiin. Hadda galgalee yoo duute hoo maatiin kee maal sii godhu? Oma naan godhan mallaa godhu bu'anii dhiisu malee. Lakki rabbi biratti maal sii godhu? Ofiifuu haqan argine jirra. Rabbi birattis waa tokko siif hin godhan. Wanna tamma hubatte kun immoo ragaa sirratti ba'a boru. Maali jennaan hubattee kaatee dhiifte ka. Hubattee kaatee dhiifte jennaan ragaa sirratti ba'a boru. Kana jennaani ilaa maatiin kan kee hadha miti. Utuu akka mati jettu kanatti sii mijjatee dheeyxee jara mari'achiiftee maal jettee jarri islaamummayyuu utuu sirkaa fudhataniillee guyyaa borii gaafa wal gaafachuun dhufee jedhe nama tokko irraa xiqqeennaan dhaabatu. Inni ilma isaanuu ergee nu fayyisee maal kuni waan loojikii namaatti taphachuudha. Ilmi namaa beektaa uumaatti utuu hojjetin nyaachuu jaallataa beekaa maal ijoolleen keenya wanta nyaatamtee dhumaa jirti bara argitumaa sabboontu biyya arabaa kana keessa bara akkanatti galaa ji'atti 2,000 kaffalu ji'atti 3,000 kaffalu ani birrii irraa guuraan jiran ijoollee irkaa. Dhugaadha. Akka sanatti namni utuu hojjetin ciise nyaachuu barbaada namni. Iyyesuus siif fannifameera kan keetiif dhumeera akkana jennaan bakka dhumeera bakka asumatti yoon galee waa tokko utuu hojjeti yoon jannata galee yoo itti madheetti galta. Dhugaan jiru immoo waan abbaan hojjetu tuyyi isa baasa jecha. Si galee. Kanaaf ammoo waan tokkoon siin jedhaan. Hadda galgala ciiftee duutee jennaan namni rabbi rahmata siif haa godhu jedhulleen hin jiru muslima keessa. Maaliif jennaan waan rabbi silaa sirraa jaallatu waan rabbi silaa jedhaati islaamummaatti hin galaa natti hin koottaa jedhe hin fudhanne kaate durkaa islaamummaan fudhanne kaa. Baruudhaa fi itti hojjechuun wal addaa beeki. Abu Xaalibiin takkaara geessetta Abu Xaalib jechuun takkaara geessetta. Abu Xaalib jechuun wasiilee ergamaa rabbii ture. Abbeeraa jechaadha. Abbeeraa ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbiitii waliin waa meeqa cinqamee dhageessetta? Laamuma dhaga'uuti. Abu Xaalib kun ergamaa rabbii waliin rakkatee cinqamee Nabi Muhammadiin guddisee wajjin rakkatee gaafa Nabi Muhammad baqachiifamee gaaratti galfamee jedhe. Maatii guutuu buqqee gaaratti galchee maal jedhee utuu islaamummaan kun haqa ta'uu beeku
maatii koo kanatu yina boodaa maqaa hamaadhaan na kaasa jedhee ana calaa millati Abdulmuxxalib jedhe sana irratti du'e. Achuma irratti kaafama guyyaa qiyaamaa. Abbeeraa nabii rabbii ta'uun ibiddarraa isan baafne. Si galee? Intala tokko as jalatti argaa yoo jiraatte anuu kunoo abbaa manaa kiyya dhiiseen kunoo garee shahaadaatti dabalamee jiraataa jira jette. Namni gaafa islaamummaan gaafa dhufu maa Iyyasuus Kiristoos maal jedha maalii macaafa keessatti? Kan inni ergame nagaadhaan isinitti hin fakkaatin sayfiidhaan ergame hin jennee maa? Maatiidhaa fi maatii addaan ciruu obboleessa abbaarraa addaan ciruu jennaan lakkii sayfiin suni jechaa jedhan ishi jechi sun maali jecha haqaati jechi haqaa suni gaafa jabaatee jedhe maatiif maatii addaan kuta jechaa. Si galee? Maatiin keessatti cituu barbaada rabbitti gaafa amante abbaa fedherraa cite rabbirraa cite malee. Rabbirraa yoo citte rabbi yoo sitti mufate si fayyadamu si miidhamu si miidhu sabboontu. Ara maatirraa citee rabbi tokkicha faana boonaa wayya isatti amanuu naa wayya. Dhibbarraa dhibbatti. Maatiin kan kee hammuma duniyaarra jirtu qofittii wal qarqabdaa beeki wal gargaartaa beeki wal bira dhaabatte maal jechuun amma duniyaarra jirtu. Lafa gadi seennaan lubbumti kan keessaa baanaan atiif rabbi walitti baataniitu dhume wanti maatiidha jedhamu hin jiru jecha. Firayyoon asuma irratti hafee jecha guutuun isaa. Kanaa jennaan isa boontu. Dhaamsa obboleessaan sii dhaama. Dhaamsa obboleessaa. Eenyudha kan akkas godhe Aadaa qabachuu barbaada. Ana akkasitti naaza. Dhaqiitii Ustaaz Muwaaziin keessaan dubbisati ofii kee fooloo walii deebisaa isin lamaanii ati dhaqi isaaniin keessaan dubbisi yoo heeyyama kee ta'ee waa tokko si gaafadha waa ibsee deebe waan sanaan. Nama tarratti bilbilaa jira. Sagaleen koo jira? Bilbilaa fi jira. Isin gaafuma isin gaafatu kanammoo Wallahi kolfaan jira. Gaafa keessatti macaafa keessatti beektaa jalqabaa iyyuu ture jedha. Lakkii jalqaba ture miti bara. Amma si gaafadheera miti. Tokkoffaa waaqni ture jette waaqni zalaalam jira dur jira. Isa dura waa tokko illee hin jiru jette tole. Hafuurri qulqulluunoo waaqarraa dhufee jette. Erga waaqarraa dhufee waaqaa waliin hin dhufne waaqarraa dhufe malee. Kana jechuun waaqni isa dursee inni waaqa booda dhufe. Hin beeku waan baay'ee san. Hafuurri qulqulluun yeroo inni obsi kun beekumsatti naa jamu maaliif jennaan wanni waarraa dhufe waan sana booda dhufe. Loojika kun. Loojika hin beekani. Loojikii ilma abbaan dursu yeroo marayyuu ilma abbaa dursuu danda'u. Si galee? Sadaffaa irratti immoo ilma jennaan waggaa 2000 jette umriin isaa. Ilmi jecha. Waggaa kun waa'ee umurii isaa haasaa hin jirru. Indee? Lakki waggaa 2000 dura dhufee jette inni gaa biduu addisiidhaan keessa dhufeette. Dhaloota Kiristoos dhiyoo kanadha akka jedhamu. Dhaloonni Kiristoos dhiyoo kana moo waggaa 2000. Kana jennaani waaqni kamiree kana sadan keessaa isa waaraa zalaalam jiru sana moo? Waaqi ka jalqaba jiru sani. Okay, Yesus Kiristoos inni booda kan dhalate waaqa miti jecha. Yesus Kiristoos waaqa kan jedhamu barreeffamee hin jiru. By the way. Argiteetta? Waaqa miti Yesus. Dhaggeeffadhu gaa waaqa miti gaa Yesus. Barreeffamee jiru dhibbarraa dhibbataa dabarsan sirrii jette. Macaafa keenya keessatti kan barreeffamee jiru dhage. Obsi. Dhibbarraa dhibbatti sirrii jette. Yesus waaqa miti kan jette sana dhibbarraa dhibbatti sin deeggara hin jedhu macaafni illeen. Waaqa jedhu bakka tokkotti illee. Hin jiru itti dabalamu. Ishi. Atamma Yesus Kiristoos waaqa jetteetti amantamu maal jetteetti amanta? Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo jedheetti amana. Waaqa miti immoo? La inni ilma waaqayyootiin. Malee waaqa miti. Ilma waaqayyooti malee waaqa miti. Eenyutu waaqa jedhe? Waaqa jedhanii waldaa keessatti jechuudha. Dhageeffadhu waldaa keessatti Yesus waaqa jedhanii nu barsiisne. Yesus gooftaadha. Ilma waaqaati jedhanii nu barsiisan dhugaa dubbachuuf. Ilma waaqaati malee waaqayyoo miti inni. Kan jechuun tasumaa jechuudha. Tasumaa guyyaa tokko illeen inuma wangeela isaan lallaban illee numa argaa. Guyyaa tokkicha Yesus waaqa jedhamee nutti lallabame hin beeku. Yesus kana jechuun sadan waaqa tokkichaa jechuun maal jechuudha? Sadan waaqa tokkichaa hin beeku. Addeessaa walta fidanii tokkicha jedhanii hin beeku.
waaqni tokkichuma abbaa qofaa jecha waaqni. Isuma jira ba inni isin qoy wangeela kana kan dubbistanu maa irraa argitanii waaqni irra jiru rakkoon keenya wangeelaa wajjin miti. Wangeela caala rakkoon keenya warra wangeela hordofu wajjin rakkoon keenya. Malee wangeela gaafa banneetti finne wangeela al tokko gurra micciiru, al tokko mataa micciiru, al tokko luka micciiru, wangeela kutanii daara godhan. Gaafa ragaatti finne kana fuudhee maskootaa wangeela dhaggeeffatu wangeela kana keessatti barreeffamee jira bar ka irraa murame ka irraa mure irraa murama ka itti dabale itti dabalama kan jedhu barreeffamee jira. Sirriidha. Kanaaf sirriitti itti gatta'anii kanaaf ortodoksii saddeetamii tokko fudhatee isaan dadassanii jajaallisanii barsiisanii hojii gatii isaanii argatu. Waan ta'eef ani isa argee isa dubbisee fi isa baree isa baradhes dhugaan ba'a. Ishi kanatti baratte kuni wangeela 66 miti? Wangeela 66. Wangeela 66. 66 kun sirrii ta'uudhaa fi 81 sirrii ta'uu dhabu 73 sirrii ta'uu dhabu ragaa maaliitu jira si bira? La ani ka baradhee ka dubbisu si wangeela 66 kana qofa. Wangeelli biraa hin jiru dhaggeeffatu. Wangeelli biraa hin jiru beekta. Wangeelli biraa hin jiru. Innumti gaafatu kun waliin jira be seeraan gaafachuu qabda gaaffiin kee. Sooressa. Tasgabbaa'e. Jechuudha jira. Tasgabbaa'e. Icciitiin kamaadha yeroo dhufu kanuma dubbadha yeroo hundaas dhufaa bara. Lakki dhaggeeffadhu kaa. Warri 81 suni ati sobdeeyyii irraa murtee siin jedhu. Kan 73 sunis sobdee irraa murtee siin jedha. Kana jennaani xiqsiin baay'ee keessaa inni warri irraa muree fi warri itti dabale sunis ittiin gaafatamaa ittiin qixaaxama jedhu suni tokko si laallataa siin jedhu. 81 irraa 66 deebiftee 73 irraa 66. Amma fakkeenyaaf jechuudha isa arge kana isa asirra barreeffame kana qofa. Asirra akka barreeffame itti dabalee dubbachuu hin qabu irraa hir'isuu hin qabu. Sigalee kan 81 sun fakkeenya as keessatti jechuudha barreeffamee jira. Galaatiyaa keessa deemtee yeroo dubbiste wangeelli kan biraa hin jiru jedhamee barreeffameera. Kan isaanis akkasuma jedha bara. Kan 81 keessa isaan akkaataa baay'ee waltan dhufu amma fakkeenyaaf warra ortodoksii yeroo fudhannee waltan dhufu garaagara isaan maaramiis hin sagadu yesuus hin jedhu gabrieel hin jedhu waa hedduudha isaan sagadan. Garuu nuti kan Yesuus rabboomse dhugaadha isinuma. Kanaaf garaagara ta'e beekte isaan 81 amma obsi dhaggeeffadhu gaa obsi immoo dhaggeeffadhu obsi. Galaatiyaa keessatti dubbatee jira jette Galaatiyaa keessatti akkumati Galaatiyaa qabdu ortodoksiin Galaatiyaa qabdi akkumati Galaatiyaa qabdu kaatolisiin Galaatiyaa qabdi. Galaatiyaa qabdi. La akkasi achi keessatti jechuudha achi keessatti inni ati duukaa dhaggeeffadhu re inni ati duukaa qabdu halkan walakkaa sa'a 12 jirra. Maatiitu jiru feenetti maa jiru mucaan rafuu barbaadaa jira mucaan mugeenuu rakkisee inni mallattoo innatti maa jiru. Kanaaf an dirqama ba'uun qaba. Obsi garuu amma wanta hojii walitti sin dabarsaa. Sooressa dhiira jira isaan qabu. Gaaffiin qaba. Rakkoon qabu gaaffii ustaaf Faraaniif ustaaf Awwaltu jiru rakkoon qabu isaan gaafatta rakkoon qabu. Siif deebi'ee Maal illee barbaadeen ture ani. Maal barbaadeen ture? Gaaffii suma gaafachuu barbaadeen ture. Amma waa'ee ortodoksii waa'ee kan kompeerii goonu waa'ee kan musliimaa waa'ee kan kiristaanaatti kompeerii gochaa jiru natti fakkaata. Maali baaybiliin ati qabattee jirtu yoo bakka sadanittuu afaan ta'e jedhe kamtu afaan sirriiti jedhama ree? Kunis Galaatiyaa qabaa, sunis Galaatiyaa qabaa, sunis Galaatiyaa qabaa. Maarree tokkuma isa miti inni sin ilaallatu be. Inni sin ilaallatu be waa'ee musliimaa fi waa'ee kiristaanaatti kompeer gochaa jirra ammayyuu noo. Lamaan keenya kan wal dorgomsiisnu isa kana malee kan isa kanaa miti. Nun ilaallatu kan nama biraa. Maa kana keessaa finneeti bara. Sooressa kana keessaa garaabaa finneeti bara. Ila caatii gaafa qamaanii. Yaanni kee naa galeera be. Hamiin sirrii miti aankoo fankee. Anaaf si face to face waliin haasofna jechuu. Kana irratti immoo kan kee sirrii moo kan koo sirriisa jedhu immoo wal amansiisuuf haasofna malee kan namaa nu ilaallatu. Sooressa. Ustaaz Mu'aaz waan siin jechaa jira yoo afaan yoo ka hubattu taate wanni jechuun jiranii maatii tuuhuu daa'imatu jeeqamu jira maatiin natti mujjiranii namni biraatti isin dabarsaa jechuun jiran. Waan nama
Ifama al tokko. Ay, ana waan Ifama yeroo biraa wal argina deemi. Yooza jara keenya afaan meeroo takka callisaa meesi. Obsitti naasoo barbaade al tokko obsitti naasoo barbaade. Al tokko. Meeqoo obsitti wanni haasaan hin jiru kasi buusa dirriba yoo akka kana dabala. Tole. Dhageeffadhu sirriitti. Dhalli meeqa tokko dhageeffadhu nama gaggeessina. Adaban qabdammoo isin yeroo takka muuti qabadhaa yoo jedhan muuti qabadhaa. Banadhaa hasawa yoo jedhan banadhaa hasawa akka daa'immanii taatan. Ustaaz Ahmad muuti jallisee taa'u jira. Ustaaz Faraan taa'u jira. Bakkarra geenyeen isinitti hima. Bakkarra geenyeen isinitti hima. Yesuus Kiristoos waaqaa miti jechuurra geenye. Waliigallee. Yesuus Kiristoos waaqaa miti jechuurra geenye. Waan as booda tana biyyummaatti fiduudhaan isinii wajjin wal qabate sun dalagaatii yaa miti. Salaam alaikum. Fitadde. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Galatooma inshallah yeroo biraallee deebi'aatuma akkasumatti haasawa. Ustaaz Faraan isin guddisaatii bakka Ustaaz Muhassanitti. Inshallah. Amma Ustaaz Farhaan wajjin itti buufaa tole. Ani nageessa. Yesuus Kiristoos qaama isin deebisanii. Ustaaz Yesuus waaqa jeemiti isaa fi obsi walitti gadhiisame. Obsi. Al tokko obsi. Obsi al tokko ergaan qabaatu. Anootiin gaafadha. Eessatti Yesuus waaqa jedhamee barreeffamee jira? Obsi. Maal jettee Farhaan Ustaaz Farhaan? Gaaffii gaafadha al tokko toon deeme. Eshi. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa nan sinii deebisaa ragaan qabaa sinillee Mahammad maal akka ta'e naa himtu wal amansiisnaanii yaadaan wal falmina amma yaadaan wal amansiisnaa dhiiroo. Yaasa mara mana nu sirreessame ijoo kabachiisa. Eenyu kaasoo jira ijoollee jala jirtu wayitii jira moo ka gubbaa jiru wayitii haasoo jira. Hafuuraan seene fakkaatan ni kuwaasa maayikiin hundi cufaadha. Ustaaz waa gaafachuu barbaada tuun deemini sila waan uummatanii jettanii utuu warri garee shaadaas ta'aniiti iyyuu ani as taa'ee dubbadhaa jettani. Isin amma garee shaadaa miti moo maal jechuudha of qulqulleessanii waan jettan moo garee shaadaa? Garee shaadaati miti garee laa ilaaha illallahaati maaliif maal sodaadhaati. Ammaquu barbaadde moo Ustaaz Farhaan xammaquufi? Lakki raamboonatti garee shaadaa argataniiti. Laa ilaaha illallah. Raamboonatti dhimmi garee shaadaa isaan lallata waan ta'eef akka balleessu. Wallahi nalallata dirqama kan kootilleedha. Dirqama kootilleedha walaakin immoo taqsiira kootiin an dogongoro kootiin an fagaadhee ture. Inshallah fuula dura moo rabbi jedhe hin deebine bi'idhnillahi ta'ala. Rabbi haa jedhu inshallah jazakallahu khair. Bi'idhnillahi ta'ala akkas. Mafhuma garee shaadaa kan inni barbaachisa. Garee shaadaa wanni jedhamu. Sarraanuu kennaa kaa maaloo. Dirriba akkasii darbatan abirra dabarraa. Mafhuma garee shaadaa kun garee shaadaa kana isinii arrafuudha. Ta'ariifa waan jedhan kanatu jiraatu. Garee shaadaa jechuun nama muslimaa. Abboo gurbaan koo akkuma wala sabee afaan kana. Jirgi mee akkamtu wajjin deemta. Dhaggeeffadhu. Yeroo takka dhiifaa wajjin deeggarta.